Sena sabaha. Sena. Sena share wali goda me sena insha Allah ra wanda ka karra fa no wanda ya ka fidi ma jurura sena share wali goda Sena share wali goda me share wali goda bodo jira balle istani adi da rafa ta kallon gabo share wali goda share nama uranga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيمتو في جالتهم تن channel مراد أورو واني في FIB إفتو آدم الرتنا دفاجرتن نلقي فتاجرتن لن أنا دفو بغنا جا دفتين إيجو جرتن سنين جا بغنا جا ساعتن أيدين سنين جا شو جالدا إيجا أرانتنا كم ما تدري خنيا جرتني إن شاء الله أرانتنا وهي تكو رتكام مريها نتها وانتون نجرب ولي مريها نس كنا مولين أجرّوتا إن شاء الله wantotan jolloota keenya share walii godhame inshallah share walii godhaadha namoota fidame namoota naqa kanam sadii jira bareenyu nutti naasa share walii godhame nama naqa hatikisha share walii godhame nam sadii na laalu jira share na share godha waliin gaanis ninja inshallah waan takka takkarratti mimareenna Haisafu waa'ee Oromoo keenya kan walloodha kan makiinaa takka guutuu ijoollee gagguuranii rashanan lafa rasaasaan lafattuman rasaasaan ajjeesan maal irratti ajjeefame ijoolleen kun maaliif ajjeefame biyyattii Itoophiyaa jedhamtan akkasitti lubbuun namaa maaliif akka kanatti wanni taate kan jiru inshallah bal'inaan kan wajjin ilaalu ta'a sheer gola warroonni seenuu beekanillee lakkoomsa takka ergaddaadhaa hin fayyade isiniif hin ergaa seenaa fanno irraa asuun irra fanno amaaraa inshaallah
waan fannoo fi nafxanyaan kun itti jirtu akka namni hundinuu hubatu akka sabni hundinuu arkutti waan nafxanyaan itti jiru kana warroonni biyya keessa jiran warroonni akka muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kun warroota viidiyoo tana gabbaase tana warroonni biyya keessa jiran ka sirkiin qabne kun hundinuu waan kana arkuu qabanii gara jabeenya okay ergadhu ayya si jedhaan qaba ergadhu Abdulaziz ergadhu meera deebi'e lakkoofsa tokko dhume warroonni fannoo kun waan ummata Oromoo irra raawwataa jiru gocha gara jabeenya ummata Oromoo irratti raawwataa jiru kana warroottiin biyya keessa jira warroottiin muummichi ministeera foonii jaa jiru warroottiin ODP'n keessaafu warroonni hundi warra social media fayyadaman kan hin fayyadamne guutuun isaa namni kun waan kana waan murteessuu danda'udha. Jibbaadhaa fi garhammeenya uummanni kun uummata kanarra qabu ifaan ifatti waan agarsiisudha. Wanni kun waan nama hundarrattu wanni ta'e wanni kun social media irra deemaa jira. Wanti kun waan hammaataadha. Waan kanarratti kan miidiyaa gurguddoo irratti gabbaasanii muummichi ministeeraa afaan Abiyyi Ahmad kan jedhamu yoo uummata kana miidiyaa irratti TV Itoophiyaa irratti uummata kana gabbaasee yoo uummata kana kan seera dhiyeessu taate suuraa isaaniitii wajjin viidiyoodhaa wajjin ragaadhaa wajjin gabbaasanii yoo uummata kana qabanii seeraaf dhiyeessan dhugaadha wallaahi billaa biyya amma waan qeeqnuuf hin qabnu ni deeggarraan jaan akka wallaahi garuu akka inni hin gabaasin hin beekne miidiyaan tokkochaan isaa gabaasee beeku amaara shaba kana fakkaata miidiyaan Oromoo gabaasne miidiyaan Amaaraa maaliif osoo waan kana ifiif humna waan ifiif hojjetaniif hin gabaasin tanaaf hin gabaasin isaan ammoo miidiyaa wanni kun biyyattiin warroonni opiidiyoon warroonni nuti waan kana harkaa qabna jettan warri nuti ummata kana ni bulchuu jirra kayyattan taate jara kana gabbaaftanii miidiyaa irratti saaxiltanii seeraaf qopheessuudha hundaamsa kiyya jara kana jara akkanatti ummata kana fixaa jiru kana jara kanatti ummata Oromoo wallo rashanaa jiru kana jara kana gabbaaftanii jara kana yoo ummanni ODPdha ummata kana seeraaf dhiyeesse Abiyyi Ahmad har'as boorsu taanaan waan qeeqamuuf hin qabu deeggaramuu qabu wanti ummanni Oromoo gaafatu jiru kana maaliif duunaa maaliif ajjeefamaa namni nama ajjeese maaliif seeratti hin dhiyaannedha kana majjeese maaliif yakka maatee maatiin nama sanii yakka maatee kana nirraa du'e maaliif yakka maatee kana majjeese maaliif yakka dhabaadha wanti Oromoon gaafatu jirtu tanumaafu warroonni faayidii ergataa jirtan ergadhaadha Abdulaziz Falastinaaf deebuu diiteen faayidiin kedifama mungkin jawala khairan fakata jawala ibdu warra beeti deebi ibdu warra deebsa mungkin waati fira cufte taate mungkin waati inni taate mbeene ergadhaame namni biraatis ergadhaame na in la inshallah waan akkana tan afaan isiniin jaa maaliif jennaan wanti kun gocha suukanneessaadha gocha akkanaa takkaa akkineetillee hin beeknu gocha takkaa biyya keessatti hin raawwatamin gocha ilmi namaa iyyaanillee laaluudhaaf wallaahi nama suukanneessaadha yeroo jalqabaatiif bulchiinsa Abiyyi Ahmad Ali jalatti kan argamedha dhuguma rabbii saniin Abiyyi Ahmad Ali yoo bila ministeerii dhafiin jee dhuguma rabbii saniin waraana Itoophiyaa naata harkaa qaba yoo kan dhafiin jee taate yoo dhugumaan ka biyya kana bulchaatan jira kajoon taate jara beekamee viidiyoo akkana dalagu kana murtiidhaaf dhiyeesse TV Amaaraa gubbatti TV Itoophiyaa gubbatti ol bahee dhiyeesse ummata kana seera jala oolchuu qaba
yoo dhugumaan biyyaniin bulchu khajaa jiraatu haati dhaamsini nabiyyi Ahmadiif qabu tokkochaan kana ummanni kun wanti dirqamni inni makiinaa sanirraa gabbu'eef maaliif dirqamni inni makiinaa sanirraa isa gabbuuse dirqama uleen achirratti makiinaa sanii hammaaturraa dirqama makiinaa sanirratti rasaasni irra laaffateeti rasaasni achirratti irra laaffateeti dirqama achirraa gadoo bu'uudhaaf tahan isaan maaliif jennaan uleen achirra jirtu san itti jabaattee dhahamanii rasaasaan du'uun irra qallaalii taate jechuudha sababa saniiti achirraa ummanni gadoo horii akka nama walla namni xiyyitii namni ilaamii baratu waan akkasi baratu natti hin fakkaatuani akka nama bineensaa kusitti ndaani kaartaa guutuu raffitan nama tokko irratti itti naannanii jechuudha akka harba sonaa dura fiigee itti naannanii kaartaa tokko guutuu irra fixan hasbunallahu inni lolaqee takka nama akkasi nagarre takka uumaa akkasi hin garre namummaan hoggaa nama akkas godhu biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti